Ashama hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu an abdiidha ara deebi'ee dhufee jira har'as waan tokko isiniif qabadhee dhufee waan haarawaa hundi keessan nu jaalatan jedhee abdii qabaa shamarraniifis dhiiraafis dalagaa wanti kun sirriitti qalbiidhaan dhageeffadhaa duraan dursee namoonni haarawaa dhuftan yoo jiraatan namoonni duraan hordofne yoo jiraatan subscribe godhaa viidiyoolee hanga dhiisu hundaayyuu seenaatiin ilaalaa akkasuma immoo like gochuun nu jajjabeessaas nin jedhaa okay hordoftoonni koo amma gara viidiyoo isiniif qabadhee dhufeetti deebi'a namoonni rakkoo walqunnamtii saalaa qabdan dhiiras ta'ee dhalaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko walqunnamtii saalaa gootanii yeroo lamaffaa itti deebi'uu kan hin barbaanne jechuudha. Yeroo tokko yoo godhan achi booda kan isin jibbisiisu ni jira. Dhiirris yeroo baay'ee dhiirris wanta kana ni qaba. Irra caalatti dhiirattu qaba wanta kana yeroo tokko walqunnamtii saalaa godhee san booda ittiin deebi'uuf ta'a. Wanti akkanaa kun yeroo hunda yeroo baay'ee nama qunnamaa dhiira hedduu irratti wanti akkanaa kun ni jira. Kanaaf furmaata jabaa furmaata cimaa isiniif dhufee jira wanta mala lama irraa qofa akkasuma timiraa hundi keessanuu ni beekanii timiraa fi aannan irraa jechuudha sirriitti qalbeeffadhaatiin na dhageeffadhaa baay'ee jaalattu tokkoffaa timira bittu itti aansee aannan kamiyyuu ni ta'a aannan nama feetan bitaa san booda akkaataa itti fayyadamtan hundi isaatu isiniif hima jechuudha barnoonni kanaan dura isin barsiisaa ture hedduudha namoonni duraan laaltanii jirtanii namoonni haarofti ammoo kan dhuftan kan duraan hin laalin viidiyoodhaan duraanii YouTube kee jala gadi seenaatiin gubbaa irratti viidiyoo kan jedhu yoo tuwitan viidiyoo duraanii hundaayyuu isiniif baasa jechuudha. Profaayil kee jala yoo seentan gubbaa irra viidiyoo kan jedhu jira viidiyoo kan jedhu san yoo tuwitan viidiyoolee duraanii hundaayyuu tokko osoo naafin isiniif fida jechuudha. San seentanii ilaaluu dandeessan barnoota duraanii kan hin laalin jechuudha. Okay. Gara barnoota har'aatti yoo seenne akkuma isin jedhe walqunnamtii saalaa irratti dhiirris shamarranis rakkoo ni qaban. Bultii keessatti rakkoon walqunnamtii saalaa baay'ee hedduu irra deddeebi'ee jira. Wanta kana yeroo hundaayyuu ni haasa'an yeroo baay'ee ni haasa'a. Akkuma isin jedhe ammoo namoonni tokko koomantii jalatti wanta amma barnoota har'a barsiisa tokko irrattis koomantii jalatti namoonni tokko wanta hin taane barsiisaa turtanii akkuma isin jedhe barnoonni saala hin qabu. Namni saala qaabatan laaluu dhabuudha. Namni wanta akkana kana laaluu hin fedhu ni qaanfadha jettan yookaan ammoo safuu maal jettan laaluu dhiisuu ni dandeessan. Kanaaf namni ammoo irraa baradhaa na fayyada jettanii yaaddan laaluudha jechuudha. Okay. Timira bittanii timira kana ni dhiitan. Wanta biraa wanti isin irraa baastan wanta akka hin jiru dhiquu qofa jechuudha. Timira dhiitanii erga qopheeffataniin booda aannan saaniitti gootanii yookaan ammoo jookiitti gootanii aannan keessa timira kana aannan keessa gootanii bulchuudha. Aannan keessa gootanii bulchitan. Ganama yeroo kaatan garaa duwwaatti osoo waan tokko hin nyaatin timira san dhuidan. Waan tokko osoo hin fayyadamin homaa osoo hin nyaatin jechuudha. Ganama akkuma kaataniin timira san dhuidanii erga dhuidaniin boodatti furmaanni isaa jijjiiramni isaa maal akka ta'e isinuu argitan jechuudha. Torban tokko hanga torban lamaa keessatti. Akkasii fayyadamta hanga torban tokko hanga torban lamaatti fayyadamuu qabdan wanta san walqunnamtii saalaa irratti timirri kun vaayitaamiinii garagaraa wanta garagaraa of keessaa qaba baay'ee fayyadaadha timirri akkasuma immoo timira aannanitti gootanii daa'ima yoo qabaattan daa'ima sitti makuu dandeettan yoo hin qabaatin garuu daa'ima dhiistanii aannanuma qofa aannan timirri wantoota garagaraatiif wanta baay'eedhaaf faayidaa qaba namni beeytanii waa'ee bu'aa timiraa vaayitaamiinii garagaraa akka qorannoonni doktoriin dubbatanittis vaayitaamiinii garagaraa qaba timirri kun. Kanaaf timira fayyadamuun baay'ee isin fayyada shamarranis dhiirris shamarranis yeroo baay'ee walqunnamtii saalaa irratti fedhii dhabuu dandeettan. Fedhii dhabuu dhiira qofaa miti shamarranis fedhii ni dhaban. Dhiirris akkasuma yeroo baay'ee fedhii ni dhaba. Walqunnamtii saalaa irratti jechuudha yookaan ammoo akkasuma qaamni saalaa isaa ka'uu fi diduu wanta akkasiitiin fedhii garagaraa dhabuu danda'a. Kanaaf furmaanni inni guddaan ammoo kan amma isiniif himaa jiru kana wantoota garagaraatu jira furmaata garagaraatu jira wanti uumamaan jiru irraa jechuudha. Waanuma uumamaan jiru irraa fayyadamnee wantoota garagaraatiin fedhii walqunnamtii saalaa keenya jijjiiruu fooyyessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf amma isin kan fayyadamuu qabdan tokkoffaa daa'ima aannanii fi timira kana sirriitti dhiitanii irraa aannan jookiitti yookaan ammoo sahanii mooyitti gootanii keessa buuftan. Firee 5-7 hagas keessa buusuudha baay'ee miti. Keessa buustan yeroo hundaayyuu ganama yeroo kaatan ni nyaattu jechuudha wanti san. Aannanis yoo barbaadan akkasuma wajjin dhuguu ni dandeessu. Aannanis dhuguu ni dandeessu isas akka timira sanis nyaachuu dandeettu.
torban tokko hanga torban lama wanta san sirriitti fayyadamaati san booda jijjiirama isaa argitan bu'aa isaa hangam akka inni fayyadaa ta'e san booda inni hubattu jechuu isinu inni itti aanu immoo kanaan dura wanta isin barsiisatu jira muuzii aannaniin jedheetiin yaa wanti suni innis formaata guddaadha muuzii fi aannan kanaan dura barsiisee jira viidiyoo kanaan dura sayoo laaltan haala itti fayyadama isaa akkamitti akka fayyadamtan hundaayyuu ibseetiin barsiiseetiin jira sanirratti ilaaluu dandeessu garuu sunis namni baay'een sanis fayyadameetiin jira namoonni hedduun fayyadamanii jiran isa sanam viidiyoo san nama baay'eetu nama hedduutu laalees sunis bu'aa qaba akkuma isin jedhee kan Timiraa kun ammoo irra caala bu'aa guddaa kan nuuf qabu kan Timiraa kana Timirri vaayitaaminiilee gara garaa of keessaa qaba kan sirriitti qalbifadhaa vaayitaaminiilee gara garaa qaba Timirri yeroo hundaayyuu osoo argattaniif kan fayyadamtan ta'e Timirri bu'aa guddaa qaba aannanii wajjin ammoo irra caalatti jechuudha duwwaa kophaatti fayyadamuu irra aannanii wajjin aannan keessa keettanii kan bulchitan yoo ta'e baay'ee isin fayyada jechuudha kophaattis Timirri faayidaa ni qaba garuu kan haala ammaan isin jedhe kanaaf ammoo aannanii wajjin kan inni irra caala jajjabina qabu waan hundaanuu fedhiin keessan akka kaka'u yeroo hundaayyuu fedhii akka qabaattan hamilee akka qabaattan kan isin godhu jechuudha kana sirriitti fayyadamaa torban tokko hanga torban lama akka isin jedhe sanboora jijjiirama isaanii agartu bultii keessatti jaarsaaf jaartiin yeroo baay'ee wanta kanarratti waliin ta'anii jaarsi yeroo tokko walqunnamtii saalaa godhee sanboora itti deebi'uus hin fedhu fedhiin isaa ni badaa jechuudha akkasuma yookaan ammoo gara jaarsittis haati warraattis akkas ta'uu dandeetti jaarsa isa qofaa miti abbaa warraa qofaa miti haati warraattis waan akkasii suni isii mudachuu danda'a kanaaf wanti kun maalirraa kan jedhu fedhii dhabuudhaan dhiirri fakkeenyaaf yeroo tokko galgala walqunnamtii saalaa godhee sanboora ittumaa yuun deebi'u ganamas akkasumatti ka'ee gara hojii isaa deema maaliifuu fedhii hin qabu fedhii dhabee jechuudha fedhii dhabuun ammoo wantoota gara garaarraa dhufa wantoota adda addaarraa dhufa fedhii dhabuun kuni beekamaadha kanaaf wanta san ammoo akka kan fooyyeessu wanti kun sirriitti jijjiirama qaba fedhiin isaa akka yerootti isa barbaachisu godhaa jechuudha Timirri kunii fi aannan walirratti fayyadamuun namni beeytanii jirtanii namni haadha warraa qabdan yookaan ammoo haala garaagaraatiin kan yookaan jaalalli keessan wajjin mana tokko jiraattan wanta akkanaa kun isin mudachuu danda'a fedhii dhabuun kun jechuudha namoota hedduu irratti wanti akkanaa kun ni uumama jechuudha inni irra caalaan nyaata pirootinii vaayitaaminiilee garagaraa qabu fayyadamuu dhabuurraayi nyaata vaayitaaminiilee garagaraa qabu fayyadamuun jireenya walqunnamtii saalaa keessatti jijjiirama guddaa fida nyaata vaayitaaminiilee qabu vaayitaaminii garagaraa qabu akkasuma fakkeenyaaf appilii ni beektu tufaa jedhama appiliin sun baay'ee faayidaa qaba innis akkasuma ammoo muuziin akkuma isin jedhe muuziinis faayidaa qaba wanta akkanaa kanarratti jechuudha akkasuma ammoo jajjabina qaama saalaatiifis wantoota garagaraatiis baay'ee fayyadaadha osoo argatanii wantoota kanneen fayyadamtanii warri jireenya bultii ijaarratanii jireenya dhuunfaa keessa wajjin jiraatan jechuudha warri bultii qabdan warri bultii ijaarratanii mana tokko wajjin jiraatan osoo fayyadamtanii wantoota akkanaa kanneen baay'ee gaariidha haati warraatis abbaa warraa keetiif wanta akkanaa kana wanti jajjabeessuu danda'u osoo kan dhiyeessituuf ta'e yeroo baay'ee formaata qabaa jechuudha walitti mufiin yookaan ammoo waan tokko wajjin wal loluun kunniin argamin uumamu jechuudha nyaatonni vaayitaaminii garagaraa qaban kunniin walqunnamtii saalaa keessatti jijjiirama guddaa qaban hundi keessanuu wanta kana laalaatiin fayyadamaa isin gargaara isin fayyada jedheetii yaadaanis wantoonni kanaan dura isin qabadhee jiree dhufeeni jira san laaluu dandeessu garuu kana boodas wanta garagaraatu jira haala silaa fayyadama garagaraa hundaayyuu anis ni qabadhee dhufaa isin na hordofaa akkuma amma isin jedhee namoonni haaroo dhuftan subscribe godhaa like godhaa viidiyoolee hanga isinii gadhiisu viidiyoo gabaabaa kana kan isiniif dalagee yaa'u haala silaa itti fayyadama isaa viidiyoodhaan mul'isaatiin akkamitti akka fayyadamuu qabdan maal kanneen kanaan dura akkasiin isin barsiisaa ture viidiyoodhaan isin mul'isaatiin akkam godhuu akka qabdan isin mul'isaa ture isin barsiisaa ture amma ammoo sana kan goone wanti salphaadha Timiraa aannanii homaa wanta guddaa hin qabu aannan keessa bishaan keessa bulchaadha silaan viidiyoodhaan keessa bulchee isinitti hin garsiisu isin aannan xiqqooma wanti guddaan isin barbaadan jirtu burcuqqoottis jechuudha amma fakkeenyaaf reef saanii jookii isin jedhemi suni waan guddaadha burcuqqoo xiqqoo keessatti aannan gootanii achi keessa Timira fireeshanii keessa buuftanii ganama isa fayyadamuu dandeettu waan isinitti ulfaatu miti jedhee yaadu keessa keettan waan tokko itti korree waan qadaada wayiitti qadaadanii ni kaayattu achuma bira waan salphaadha jechuudha karaa salphaatti fayyadamuu dandeessu Timirris baay'ee hangas mara kan baay'atu miti firee 5
yookaan ammoo ja'a. Kanuma kana ganama yeroo hundaayyuu garaa duubaatti fayyadamudha. Osoo nyaata hin nyaatin jechuudha. Isiniif galee jira jedhee yaada. Wanti isiniif hin galiin yoo jiraatte naaf barreessaa, koomanti naaf godhaa. Ani isiniif deebisa gaafii keessan kamiifuu koomanti isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Kanaafuu yoo ammas wanti as jalatti isin naa gaafatte yoo jiraatte isiniif deebisa. Hundi keessanuu fayyadamaa haalli ani isiniif himu kuni wantoonni ani isiniif dabarsu yeroo hundaayyuu yeroo baay'ee waan isin fayyadudha. Kanaan dura wanta barsiisaa turerraa namoonni baay'een akka milkooytan akka fayyadamtan naaf himaa turtanii keessattuu waa'ee walqunnamtii saalaa irratti waa'ee dadhabina qaama saalaa irratti wanta garaagaraa irratti kan isin barsiisaa ture jechuudha. Namoonni baay'een keessaan naaf barsiisaa turtanii galatni akkasuma ammoo namoonni baay'eedha kan abdii galatoomi naan jettanis jechuudha. Wanti kun nuuf dalagee jira sirriidha. Wanta dhugaatii wanta jiru barsiiftee kan naan jettan baay'eedha. Kanaaf anis waan sila sirrii ta'e waan sila isin fayyada jedhee yaade tokko malee wanta biraa isiniif hin dabarsu. Wanta biraa yoomiyyuu gad isiniif hin dhiisu. Kanaafuu hundi keessanuu galatoomaa isinis waan ilaaltaniif jechuudha. Kana booda waan isin barbaadan gaafii keessan qabadhee isiniif dhiyaadha. Ammaaf asumarratti addaan dhaabbannaa hin irraanfatinaa Timiraa fi Aannanii Timirri kunoo akkuma suuraa irratti isin argisiisee jechuudha. Timira suuraa irratti isin argisiise kana Timiruma akka isaan dhiiquu qofa wanti isin irraa barbaachisu. Dhiiquudhaa waan biraa wanti isin irraa baaftanii jiru. Akkuma xurii isaa xurii gubbaarra jiru san yaa Timirri yeroo baay'ee harkaan shuttuu qaba wanti garagaraa wanti jira. Kanaaf irrumaa dhiitan xurii san jechuudha. Erga dhiitanii booda keettaniitiin fayyadamtan. Keettanii fayyadamtan. Kanuma homaa wanti sanirra caaleen jiru Timirri kama ta'eyyuu haa ta'u Timirri jiidhaas ta'e gogaas ta'e rakkisaa miti. Timirri amma yeroo ammaa kanatti kan baay'inaan jiru Timirri gogaadha. Gogaa yaa amma biyyoota tokko biyyoota Arabaa irratti sa'aatii kana Timirri jiidhaan isin kan feetan laaltanii fayyadamtan jechuudha. Kanneen keessaa gogaas ta'e Timirri jiidhaas ta'e hunduu ni ta'a jechuudha. Walumaa galatti isin maaf ibsuu fi hordoftoonni koo asumarratti addaan baana nagaa naaf ta'a. Hundi keessanuu baay'ee gaafii yoo qabaatan naaf barreessaa isiniif deebisaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatin ammas irra deebi'ee. Ciao.